Akka jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanalii keenyaatti nagaan dhuftanii yeroo darbe mata duree biraa akkuma isin barsiisee ture arras mata duree haaraa types of chemical reactions kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Kanaaf amma dhumatti na dhaggeeffachuu hin dagatiina. Types of chemical reactions yookiin immoo gosoota wal nyaatinsaa. Amma barnoonni keenya guyyaa irraa maal qabaa? Kaayyoo qaba jechuudha. Erga barumsa kana barattanii maal gochuu akkasiin qabdan kaayyoo yookiin objectives jennee jechuudha. So at the end of the lesson you will be able to list the 4 types of chemical reactions. There are 4 basic types of chemical reactions. You will be able to list these 4 types of chemical reactions. Erga barnoota kana barattanii gosoota chemical reaction arfan jiran ibsuu danda'uu qabdu. Define combination reaction and give examples. Combination reaction maal akka ta'ee fi fakkeenyota combination reaction ibsuu danda'uu qabdu. Define decomposition reaction and give example. Decomposition reaction maal akka ta'e akkasumallee example isaa ibsuu danda'uu qabdu. Define single displacement reaction and give example. Single displacement reaction yeroo tokko tokko substitution jedhamee ni waamamu waan ta'eef isa kanallee ibsuu qabdu. Define double displacement reaction and give example. So these are our today's lesson objective. Isaan kun objective keenya guyyaa irraadhaa jechuudha. So types of chemical reaction. As you see from this diagram, chemical reaction involves breakage of bonds and the formation of bonds. Chemical reaction maal of keessaa qaba? Gargar cabuu bondii fi bondii uumamuu of keessaa qaba. Bondiin tokko gargar caba, bondiin haaraanis ni uumamaa jechuudha. Represented by chemical location. Chemical reactions are represented by chemical location. Chemical reaction ni chemical location dhaan barreeffamuu qaba. This chemical location must always be balanced. Balance ta'uu qaba jechuudha chemical location kun. And also when we come to types of chemical reactions, there are different types of chemical reactions. Gosoonni chemical reaction hedduudha jechuudha. Wantoota garaagaraa irratti hundaa'anii gosoota garaagaraa qabu jechuudha. So based on heat of reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. Ho'a irratti hundaa'uutiin exothermikii fi endothermikii jennuun maal goona? Bakka lamatti adda qoonna jechuudha. What is endothermic reaction? Endothermic reaction is a reaction which absorb heat energy from the surrounding. Endothermic reaction kan jennu reaction ho'a naannoo irraa gara keessaatti fudhatu jechuudha. Exothermic reaction is a reaction which releases heat energy to the surrounding. Inni kun immoo faallaa endothermic reaction jechuudha. Ho'a reaction irraa garamitti baasa? Gara naannootti baasa jechuudha. So based on the heat, exothermic and endothermic reactions are the 2 types of reactions based on heat. The other one is based on atomic rearrangement. Our today's topic, barnoonni keenya guyyaa irraa maalirratti xiyyeeffata? Based on the type of, based on the arrangement of atoms, types of chemical reaction kan irratti xiyyeeffata jechuudha. So based on atomic rearrangement, there are 4 basic types of chemical reaction. These are combination reaction or synthesis reaction or composition reaction. The second one is decomposition reaction or breaking down reaction. The third one is substitution reaction or single displacement reaction. And the fourth one is double displacement reaction or metathesis reaction or double replacement reaction. Either converting redox reaction. Redox reaction is a type of reaction in which an electron is transferred from one atom to another atom. Redox reaction kan jedhamus jira. Yeroo electron atomii tokko irraa gara atomii biraatti dabartu jechuudha. Combustion reaction
combustion reaction is the reaction between substance and oxygen. Combustion reaction kan jennu wal'aansa oksijiinii fi wantoota gidduutti taasifamu combustion reaction jedhama. Isomerization reaction. Isomerization reaction is a type of reaction in which one compound is changed or converted into another compound. Compound tokko gara compound biraatti yeroo jijjiiramu isomerization reaction jenna jechuudha. In this isomerization reaction, they have the same molecular formula but different structure. Isomerization kan jennu compoundoota molecular formula fakkaataa qabaatanii structure yookiin immoo caasaan isaanii adda adda ta'ee jechuudha. The other one is neutralization reaction. Neutralization reaction jechuun immoo wal'aansa asiidii beezii gidduutti taasifamu ta'ee production isaanii immoo ashaboo bishaan yeroo ta'u neutralization reaction jenna jechuudha. The other type of chemical reaction is photochemical reaction. Photochemical reaction is the type of chemical reactions that takes place in the presence of light. Wal'aansi keemikaalaa bakka ifti jirutti taasifamu photochemical reaction jedhama jechuudha. Inni kan biraan wal'aansi keemikaalaa kun amala akkamii agarsiisa? Evolution of gases. Gaasiin ta'uu danda'a. Formation of precipitate. There may form a precipitate at the end. Dhumarratti precipitate uumuu danda'a yookiin immoo gara gadiitti wantoota bulbulan xixiqqoo tokko tokko uumuu danda'a. Change in body. The color of that substance may change. Change in temperature. Temperature waan sanaan jijjiiramuu danda'a yookiin ol ka'uu yookiin gadi bu'uu danda'a. Inni kan biraan change in state. Falkaan wal nyaattotaan lamaan ta'uu danda'a jijjiiramuu danda'a jechuudha. Therefore, these are the characteristics of chemical reaction. Kanaafuu kan nuti irratti xiyyeeffannu wantoota kana arfanii jechuudha. Based on atomic rearrangement, there are 4 basic types of chemical reaction kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha barnoota keenya guyyaa irraa keessatti. The 4 basic types of chemical reactions are combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction or replacement reaction, double displacement reaction. Isaan kana waliin ilaalla jechuudha. Isaan kun basic types of chemical reaction jedhamu jechuudha. So, simply when we see the general location, when we say combination reaction, direct combination, the combination of two pure substances to form a single product. Reactant A and the reactant B combine together to form product B. As keessatti reactant A of reactant B lamaan isaanii elementii ta'uu danda'u, lamaan isaanii compoundii ta'uu danda'u, compoundii elementii ta'uu danda'u. Asitti garuu productiin uumamu compoundiidha jechuudha. The second one is the decomposition reaction. Decomposition reaction kana keessatti immoo compound A break down into two elements or two similar compound or a compound in element. Inni kun immoo compoundiin gara elementoota lama yookiin compoundota salphoo lama yookiin immoo compoundii elementii yeroo gargar diigamu jechuudha. The third type of chemical reaction is single displacement reaction. Reactant A reacts with BC to form AD and C. As keessatti elementiin tokko compoundii tokko keessa atoomii yoo baase bakka atoomii bu'ee ofiisaa bu'ee single displacement reaction jennaa jechuudha. Double displacement reaction kan jennu immoo compoundoonni lama wal nyaatisa geggeessanii positive ion fi negative ion isaanii wal jijjiiruutiin compoundii haaraa lama yoo uuman maal jenna double displacement reaction jennaa jechuudha. Mee tokko tokko isaanii waliin haa ilaallu. Direct combination. Direct combination kan jennu
when two types of substance react directly and they form a single substance. As keessatti wantoonni qulqulluun lama kallattii waliinsa geggeessuudhaan yeroo isaan single substance uuman jechuudha. Wantoota qulqulluu yookiin pure substance kan jennu elementiif compoundidha. Akkuma isin beektan wanti qulqulluun compoundiif elementiidha. Kanaafuu elementoonni lama yookiin compoundoonni lama yookiin elementiin tokkoof compoundiin tokko wal nyaatisa geggeessuutiin single compound yeroo inni uumu jechuudha. Kun immoo karaa armaan gadii kana ibsuu dandeenya. In general, a combination reaction will be represented by the following general equation. So, reactant A and reactant B react together to form product B, where the reactant A and B are element or compound or an element in the compound, and the product A is what? A compound. As keessatti wal nyaattuun yookiin immoo reaaktaantii warri jedhu A fi B lamaan isaaniiyyuu elementii ta'uu danda'u, lamaan isaaniiyyuu compoundii ta'uu danda'u, yookiin immoo tokko compoundii ta'ee tokko elementii ta'uu danda'a. Garuu firiiwwan yookiin immoo production dirqama maal ta'a jechuudha? Compoundii ta'a jechuudha. Such type of reaction is known as synthesis reaction or composition reaction. Reaction kun synthesis yookiin immoo composition reaction jedhamee beekama jechuudha. Example: sodium react with chlorine to form sodium chloride. Ammas keessatti sodium elementiidha, chlorine elementiidha. Wal nyaatisa geggeessuutiin sodium chloride uumuu jechuudha. Sodium chloride maal jechuudha? Compoundidha jechuudha. Kanaaf elementoonni lama wal nyaatisa geggeessu compoundii uumu. Single product uuma jechuudha combination keessatti. Example lammaffaa: calcium oxide react with sodium carbon dioxide to form calcium carbonate. As keessatti immoo calcium oxide kun compoundidha. Carbon dioxide kunis compoundidha. Product kun maal jechuudha? Compoundidha. As keessatti reactantiin lamaan compoundidha. Productiinis compoundii ta'a jechuudha. Kanaafuu elementoonni lama, compoundoonni lama, elementiin tokko, compoundiin tokko walitti dhufuudhaan kan isaan compoundii ittiin uuman direct combination jennee waamnaa jechuudha. The second type of chemical reaction is decomposition reaction or analysis. Sakana maal jennee waamna? Analysis jennee waamna jechuudha. This reaction involves the breaking down of a single compound into two or more elements or simpler compound. As keessatti immoo single compounding tokko gara elementoota lamaa fi isaa olii yookiin gara compoundii fi elementiitti yookiin immoo compoundota salphoo lamaatti yeroo gargar diigamu yookiin immoo gargar cabu jechuudha. This decomposition reaction is carried out using heat or thermal energy. Heat yookiin thermal energy fayyadamnee yookiin immoo fayyadamuudhaan compounding kun gargar cabuu danda'a yookiin immoo gargar diigamuu danda'a. Light or photo decomposition ifaan yookiin photootiin gargar cabuu danda'a. Inni kan biraan elektirikii fayyadamuutu yookiin immoo electrical decomposition. Akkasumallee kaataalistii fayyadamuutiin maal ta'uu danda'a jechuudha? Gargar cabuu danda'a jechuudha. But most decomposition reactions are carried out when heat is supplied. Irra caalaan decomposition reaction kan inni gaggeeffamu yeroo ho'i maal ta'udha jechuudha? Yeroo inni irratti dalagaa jechuudha. Yeroo irratti apply ta'udha jechuudha. This technology is indicated by
delta. Heat energy kun immoo simboolii Giriikii delta jedhamu bakka bu'a yookiin immoo barreeffama. Innis arrow yookiin immoo xiyya irratti barreeffama jechuudha. So the general form of a decomposing reaction is indicated by this equation. AD break down into product A and product B. In this case, A must be what? A compound. Compound ta'uu qaba jechuudha. Reactant. Sababni isaa compound malee elementiin gargar cabuu waan hin dandeenyeef. Elementiin gara wantoota xiqqoo birootti gargar cabuu hin danda'u. Compoundiin garuu gara elementootaatti gargar diigamuu danda'a. Gara compoundota salphootti illee gargar diigamuu danda'a jechuudha. Kanaaf productiin as keessatti immoo AB'n kun elementii lama ta'uu danda'a. Compoundota salphoo lama ta'uu danda'u. Compoundii fi elementii illee ta'uu danda'u jechuudha. So where is the reactant? AD must be a compound and the product A and B could be element or compound. For example, when a binary compound decompose into its element. What is binary compound? Binary compound is binary means two. When we say binary compound is a compound containing two elements. Compound elementota lama qofa of keessaa qaban binary compound jedhamu jechuudha. Kanaaf amma mercury oxide decompose or break down by heat into mercury solid and oxygen gas. Look, here the reactant mercury oxide is a compound. Then the product mercury and oxygen is element. Both are elements. Asitti reactantiin yookiin immoo mercury oxide kun compound dha. Productonni keenya immoo mercury fi oxygen lamaan isaanii elementii dha jechuudha. The second example is potassium chlorate solid. Then break down by heat into potassium chloride and oxygen gas. Look, here the reactants are compound. Akkuma jedhamte reactantiin compound ta'uu qaba. Compound tu gargar caba jenneerra. As keessatti gargaarsa ho'aatiin gaafa gargar cabu potassium chloride compound dha. Oxygen immoo marachuudha. Elementii dha. Kanaaf compoundiin kun gara compoundii fi gara elementiitti gargar cabee jechuudha. Fakkeenya kan biraallee yoo isinii dabale fakkeenyaaf calcium carbonate. Calcium carbonate kun ho'aan yeroo gargar diigamu gara calcium oxide fi gara carbon dioxide itti gargar diigama jechuudha. Kana keessatti reactantiin yookiin immoo wantoonni jalqabaa kun maala compound dha. Product yookiin immoo wantoonni haaraa uumaman kun immoo lamaan isaanii simpler compound dha jechuudha. Kanaaf decomposition reaction keessatti compoundiin tokko gara elementoota lama yookiin gara compoundii fi elementii yookiin immoo gara compoundota lamaatti yeroo inni gargar diigamu yookiin gargar cabu decomposition reaction jenna jechuudha. The third type of chemical reaction is single displacement reaction. Inni sadaffaan wal'aansi keemikaalaa immoo maal jedhama? Gosoota wal'aansa keemikaalaa keessaa inni sadaffaan single displacement reaction jedhama jechuudha. One element displaces another element from its compound. As keessatti element kun tokko elementii biraa compoundii keessaa yoo kan baasu ta'ee gosi reaction sana maal jedhama? Single displacement reaction jedhama jechuudha. So we represent this equation by
the following two general form karaa lama ibsuu dandeenya single plane reaction kan yeroo elementiin tokko compound tokko keessa elementii tokko baasu jechuudha. A reactive with BC to form B and AC. Ammas keessatti A elementiidha. BC immoo compoundidha jechuudha. Kanaaf amma A as keessa B baasee maal uume AC uume jechuudha. Therefore, if A is a metal, it will displace B to form AC provided that A is more active metal than B. As keessatti A fi B lamaan isaanii meetaala yookiin sibiiladha. A kun B caalaa aktiivii yookiin immoo si'aadha. Kanaaf compound kana keessaa B baasee maal uumachuudha? B fi AC uume jechuudha. Kanaaf maal jenna? Single displacement reaction jenna jechuudha. Waan elementii compound tokko keessaa elementii biraa waan baaseef. Karaa lammaffaan ittiin ibsinu A reactive with BC ammas kun elementiidha. BC immoo compoundidha. Then BA and C product immoo BA fi C yoo ta'e jechuudha. If A is an metal, it will displace C to form BA provided that A is more active metal than C. As keessatti immoo A fi C lachan isaanii meetaalidha. A C caalaa maala active meetaalidha. Kanaaf C kan as keessaa baasee BA uumaa jechuudha. Kanaaf karaa kana lamaan single plane reaction uumuu danda'a jechuudha. In general, a mono-reactive element displays a less reactive element from a compound. Walumaa galatti elementiin baay'ee si'aa yookiin immoo aktiivii ta'e elementii baay'ee si'aa hin taane compound keessaa baasuu danda'a jechuudha. Active metals displays hydrogen from acids. Exampleota baay'eetu jiru. Exampleota jiran keessaa inni jalqabaa maal jedha? Sibiilli aktiivii ta'e hydrogenii asidii keessaa baasuu danda'a jedha. For example, potassium, calcium, sodium, and zinc are active metals and displace hydrogen from dilute acid. Sibiilonni kun sibiilota baay'ee si'aawudha. Kanaaf dilute acid yookiin immoo asidii callabbaa keessaa hydrogen baasuu danda'u jechuudha. Look this example. Zinc is an active metal and it displaces hydrogen from hydrochloric acid, but copper metal cannot do so. Hi, ammas keessatti walitti kana gaafa laaltan zinkiin hydrochloric acid kana keessaa hydrogen baasuutiin maal uume? Zinc chloride fi hydrogen gaasii uume jechuudha. Garuu copperiin hydrochloric acid kana wajjin gaafa isa geggeessu reaction hin jiru jedha. Sababni isaa maal? Sababni isaa iyyuu copperiin amma hydrogen hin ga'u jechuudha. Si'aawummaatiin yookiin immoo aktiivummaatiin. Kanaaf reactivity series kan jedhamu jira. Reactivity series. Reactivity series kana gaafa laallu potassium irraa kaanee potassium, sodium, calcium, magnesium, zinc jedhee zinkiin faallaa jiru amma asumatti fufee gara gadiitti gad deebi'ee adeema jechuudha. Hydrogen as jira. Copperiin immoo hydrogen itti aanee jira jechuudha. Copperiin hydrogen itti aanee jira. Yeroo kana zinkiin hydrogen wal jira aktiivummaadhaan. Kanaaf baay'ee aktiiviidha waan ta'eef hydrogen asidii keessaa ni baasa jechuudha. Copperiin immoo asitti gaafa laallu hydrogen gadi jira waan ta'eef hydrogen asidii keessaa baasuu hin danda'u. Sababni isaa less active than hydrogen. Copper is less active than hydrogen. Kanaafuu hydrogen compound kana keessaa baasuu hin danda'u yookiin immoo asidii kana keessaa baasuu hin danda'u. Reaction hin geggeeffamu jechuudha. The second example is reactive metals such as potassium, calcium, sodium,
react vigorously with water to displace hydrogen gas. Example lammaffaa kun immoo maal jedha? Sibiilonni baay'ee si'aawoo yookiin immoo aktiivii ta'an bishaan keessaa haayidroojiinii baasuu danda'u jedha. Yeroo kana reakshinii kun vaaginitii yookiin immoo ho'a guddaa uumuu danda'a. Kanaaf amma soodiyemii bishaan wajjin yoo wal nyaate soodiyem haayidrooksaayiidii fi haayidroojiin gaazii kanatu uumamaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenya single flame reaction maaliif haayidroojiinii bishaan kana keessaa baateetti waan ta'eef yookiin immoo displace taateetti waan ta'eef. Inni kan biraan calcium react with water to form calcium hydroxide and hydrogen. Ammas calcium bishaan kana keessaa hydrogenii baatee jira jechuudha. Kanaaf sibiilonni baay'ee si'aawoo ta'an keessumattuu sibiilonni garee tokkoffaaf garee lammaffaa bishaan keessaa hydrogenii baasuutiin hydroxide fi hydrogen gaasii uumuu jechuudha. Inni sadaffaan more active metal displace a less active metal. Sibiilli baay'ee si'aa ta'e sibiila baay'ee si'aa hin taane displace gochuu yookiin immoo baasuu danda'a. For example, zinc displace copper from copper sulfate solution. Look, zinc react with copper sulfate. Then the product is zinc sulfate and copper. Jalqaba isin kaaseen ture reactivity series isaanii gaafa laallu zinkiin koopperii caalaa aktiiviidha. Kanaaf koopperii koompaawundii kana keessaa baasuu danda'a jechuudha. Fakkeenya single flame reactionidha. Kanaafuu zinkiinis koopperii kana baasee bakka koopperii ofiisaa bu'u zinki salfeetii fi koopperiitu uumama jechuudha. Iron displace copper from copper to sulfate solution. Inni kan biraan iron copper sulfate solution keessa displace gochuu yookiin baasuu danda'a. Sababni isaa iyyuu iron copperii caalaa aktiivii waan ta'eef jechuudha. Amma yoo fudhattan iron copperii kana keessa yookiin immoo kompaawundii kana keessa copper sulfate baaseetu iron sulfate fi copperii uumee jechuudha. Kanaaf diyaagiraamii yookiin immoo biikeriiwwan kunillee isuma agarsiisu jechuudha. Inni immoo double displacement reaction kan jennu jechuudha. When we say double displacement reaction, two compounds react together to form two new compounds by exchange of the positive and negative ions of each reactant. As keessatti immoo compoundoota lama wal nyaachuutiin compoundoota aaraa lama kan ijaaran ta'ee negative ion positive ion isaanii wal jijjiiruutu kan isaan compoundii aaraa uumanii jechuudha. Such reaction is also known as double replacement reaction or metathesis reaction. Reaction kun immoo double replacement reaction yookiin immoo metathesis reaction jedhama jechuudha. So this reaction has the following general form or general location. A, B react with C, D to form AD and CD. Ammas keessatti maal jedheera compoundoonni lama positive ion fi negative ion isaanii wal jijjiiruutiin compoundii aaraa lama kan uumanii jedhe. Kanaaf ammasitti A'n kun positive ion qaba, B'n kun negative ion qaba, C'n kun positive ion qaba, D'n negative ion qaba jechuudha. Kanaaf as keessatti A'n kun gara negative ion kanaa dhufuutiin maaluma compoundii AD uuma, compoundii haaraatu uumame. Asii immoo C'n kun positive ionidha. Gara negative ion B yookiin immoo reactantii kanaa dhufuutiin maaluma CB uumaa jechuudha. As keessatti kan uumame compoundii haaraa lamadha jechuudha. Positive ion fi negative ion wal nyaattota wal jijjiiruutiin jechuudha. Example isaanii immoo fudhannee silver nitrate. Look, silver nitrate react with sodium chloride
to form ammas keessatti silverii positive ayinii qaba. Nitrate ayinii negative ayinii qabdi. Sodium positive ayinii qaba. Chlorine negative ayinii qaba jechuudha. Kanaafuu maal jedheera positive ayinii negative ayinii reactantiitu wal jijjiiraan jedhe. Kanaaf silverii kun positive ayinii waan ta'eef gara negative ayinii chloride ayinii kanaa dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'uuma silver chloride solid and asii immoo sodium positive ayinii qaba. Gara maal dhufaa gara nitrate kanaa dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'uuma sodium nitrate uumamaa jechuudha. Kanaafuu compoundoota haaraa lamatu uumamee jechuudha. So silver nitrate is soluble, sodium chloride is soluble, silver chloride is insoluble in water, sodium nitrate is soluble in water. The second example is example lammaffaa yoo ilaalle barium chloride. Look, barium chloride react with sodium sulfate to form barium sulfate and sodium chloride. Amma sitti positive ayinii fi negative ayinii wal jijjiiruu qabu jedheera. Kan barium positive ayiniidha. Kan chlorine kana negative ayiniidha. Chloride jennee waamna. Kan sodium positive ayiniidha. Kan sulfate negative ayiniidha jechuudha. Kanaaf reactantota wal lamaantu maal wal jijjiiru? Positive ayinii fi negative ayinii wal jijjiira. Kanaafuu barium gara sulfate kanaa dhufa. Barium sulfate uumama. Sodium immoo gara chloride ayinii kanaa dhufa. Sodium chloride uumama jechuudha. Kanaafuu barium chloride is soluble in water. Sodium chloride is also soluble in water. Barium sulfate is insoluble in water and it forms what? Precipitate. This sign indicates the formation of precipitate. Sign maal agarsiisa? Precipitation, precipitating uumamuu agarsiisa jechuudha. Look the third example. Fakkeenya sadaffaa yoo fudhanne sodium carbonate react with hydrochloric acid to form sodium chloride and water and carbon dioxide. This carbon dioxide is evolved or released. Amma sitti sodium positive ayiniidha. Carbonate kun negative ayiniidha. Hydrogen positive ayiniidha. Chlorine negative ayiniidha jechuudha. Kanaafuu maal wal godhu positive ayinii fi negative ayinii isaaniitu wal jijjiira. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Sodium gara chloride ayinii kana dhufuutiin sodium chloride uumti. Akkuma kana hydrogen positive ayinii dhufeera jedheera. Asii immoo carbonate ayiniin kun negativeidha. Kanaaf dhuftee carbon dioxide uumti. Inni kan biraan oxygen asitti negative ayinii qabdi. Bishaan tasitti uumamaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenya double displacement reactionidha jechuudha. Paartii sadaffaa keenya asirratti xumurra. Paartii arfaffaa immoo oxidation and reduction reaction kan jedhu yeroo biraa itti deemna. Warri YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Yeroo barnoota gaarii qabaadhaa.